Ay abi, ay abi, ay abi, 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 abi. Qotee bulaa keenya sangoota harkaa fixee obboleessa biyya. Ay. Deebi'ee immoo waraanni isaa akka kana salphatee TPLFiin akkanatti uummata isaanii daawwachiisaa jirti. Dhugaa rabbii siin jedha. Baay'ee nama rare. Na kolfiisiisalleedha dhugaa. Biyya tattaniimi ji'a torba dura raayyaa ittisa biyyaa gargaaraa jedhanii gaafa isaan sangoota isa lama qabu tokko qambara jalaa baasanii gaafa giddiin nama kannisiisan yaadattanii beekadha. Har'a immoo akka kana gaafa aarsaan guddaan sun sangootuma Oromiyaa kana keessaa ba'e immoo hisaabnee fixuu hin dandeenya. Maal jechuu barbaadeeti? Tigreen of jaalatti. Sabni Tigree jedhamu buluunsa of jaalata. Deebi'ee saba isaa jaalata. Itoophiyaan immoo san booddee dhufaa jechuudha. Itoophiyaan silayyuu haala kasaaraati. Oromoodhaaf kasaaraadha malee Itoophiyaan faayidaa buuftee hin qabu. Lubbuu namaatti gabbaru, horii ofii itti gabbaru, lafa ofii itti gabbaru kalaas. Wanni biraan jiru leelaa maaltu jira? Wanni tokko hin jiru. Lubbuu itti gabbaru, dhala ofii itti gabbaru, lafa ofii itti gabbaru, horii ofii itti gabbaruudha jechuudha. Isa dheengaddaatillee isuma Tigraay TPLF Maqalee keessaa baasuudhaaf sangoota Oromiyaa meeqa guran? Yaadattatin waan nama ajaa'ibu. Har'a immoo waraana isaan gaafa sana sangoota keenya waraanni Doktor Abiy foon nyaatee lolee wayim kitifoo nyaatee lolee gaafa jedhan sana har'a immoo caammaa malee lafa oofanii namni jarri saba ofii daawwachiisaa jira akka televezyiinaa dhaabbatanii qotee bulaan hundumtuu jiraattonni magaalaa keessaa itti kolfaa jiran waraana Doktor Abiy waraana Itoophiyaati kan biltiqinnaa keenya ayyaa biltiqinnaa inuma mo'amtanii likkitti mo'amtan dhugaallee himee jira. Biraanuu Juulaa mee haasawa Biraanuu Juulaa xiqqoo waa'ee Tigraay gaafa hime xiqqoo Biraanuu Juulaa mee waan jedhu mee xiqqoo haa dhaggeeffannuu ga'a walitti deebinaa. እንደዚህ አይነት ነገር በዘራችሁ አይድረስ። ኢትዮጵያ Oromoo maal jechuu barbaadeeti ni wal jaaladha wal kabaja inni biltiqinnaa keessa jiru inni eessayyuu jiru ormummaadhaaf wal jaaladha dursa ergammoo ofii keessanii wal jaalattanii biyya keessan jaaladha isaan dhurri keessan itti awwaalamta kana deebitee immoo pilaana baafatta jechuu yookiin karoora wanta pilaana baafatta sana immoo deebitee hojiitti geeddartaa kana isin jechuu barbaada. Oromoo wal jaaladha akka qaama tokko keessaas akka ijaaf harkaa waliif ta'a kana isin jedha. Subscribe gochuun dagatina nagaatti isin jedha.